baafadhe siyaamaneetiin abdii fuula duraatiif safiladhe ati garuu jaalala wallaaltee na dagatte waaduriimii gowwummaa qiyyaasa maasii farkee jaalalaan qabuun dagaraa sitti baafadhe siyaamaneetiin duskannoo jiruutiif safiladhe ati garuu namattuu nallakooyne na tuffatte waaduriimii gowwummaa qiyyaasa maasii farkee waaduriimii gowwummaa qiyyaasa maasii farkee sirriitti naaf godawaa miiliin sobamu naaf godawaa namuun amanu hayyaatu kana na goote qammaaliyyaa halumaaf murteeffachuu turra na wayyaa. Sirra dhufte hayaadee minagaayatti gama xiyyaan bitadhe sheenaamte nafni natti akka wayaa gaara na baateeti na darbite tamteenumaan eegayo hayni jaalalaa jiraate eege sirra dhufte hayaadee minagaayatti gama xiyyaan bitadhe sheenaamte nafni natti akka wayaa gaara na baateeti na darbite tamteenumaan eegayo hayni jaalalaa jiraate. Sajjateetillee namti fatini hiyyummaan qabu jahan fayyaati qabaani yoo rabbiin je'e kaayyotootti sumaan gahaa lubbuun jiraadhu carraa qadheetti keessa bahaa inni hiyyee sajjateetillee namti fatini hiyyummaan qabu jahan fayyaati qabaani yoo rabbiin je'e kaayyotootti sumaan gahaa jiraadhu carraa qadheetiin keessa bahaa lubbuun jiraadhu carraa qadheetiin keessa bahaa sanumaafuu maqaa dhabaa naaf moggaasinii hin jajjarin akka rabbiitis waan beekanii abdatamaan rabbumaa qabeenyaa miti addunyaa fiixeensa bariitii hin dhabamti. Sirra dhufte hayaadee minagaayatti gama xiyyaan bitadhe sheenaamte nafni natti akka wayaa gaara na baateeti na darbite tamteenumaan eegayo hayni jaalalaa jiraate eega sirra dhufte hayaadee minagaayatti gama xiyyaan bitadhe sheenaamte nafni natti akka wayaa gaara na baateeti na darbite tamteenumaan eegayo hayni jaalalaa jiraate.